Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoonni YouTube kiyya. Baga jiraatanii har'a barumsa tokkoon isinii qabadhee dhufe barumsa Ismaa'il yoo jettanii akkaataa fakkeenyaa fi jawaalli keessan vayiresiin garaagaraa yeroo guute osoo viidiyoo fi suuraa tokko nu jalaa hin balleessin akka inni aappii jawaala kanarra jiru nu qulqulleessee vayirasii isaa keessaa nu jala nuuf gubu akkaataa sanan isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Na waliin tura YouTube kiyya subscribe naa godhaa. YouTube kiyya mallee reebba nama mallee nama 200 guunne jechuudha subscribe isaa. Kanaafuu subscribe naa godhaati waliin daawwannaa jechuudha. Aappichi kunooti jechuudha. Aappichi isa kana jechuudha. Fil jettanii wanni keetti barreessu jechuudha. Filaastora keetti barreessu jechuudha. Maqaa isaa Pils jettaniitiyyuu maqaa isaa akkasitti ilaaltanii filees jettanii barreessu jechuudha. Filees manaajer ka jedhu kana itti wanni gosa jira kun laata kanatti dhaatu filees mana qulqulleessu ka jedhu kana kuno sana booda kuno tokko faratti ba'ee jira kun hundinuun ta'a yaa'oo isuma kana dhaatu jechuudha. Kuno isuma kana jechuudha. Isuma kana buufattu jechuudha. An buufadheen qaba waan ta'eef keessuma seentu isini yaa'oo ani buufadheen qaba garuu adda wannichi adda tokkuma garuu yaa'oo kanuma keessa jechuun nan buufadhees. Kanaafuu yeroo gadi buufattanii keessa seenna fakkeenyaaf keessa seenee isin agarsiisa. Amma appicha keessa seenee jechuudhaan kunoo keessa seenaa akka risaalaatti dhufee isin seenaa jechuudha. Yeroo vaayirasiin baay'atee akka risaalaatti ofiisaatiin dhufee isin seenaa beeksisan irratti beekoyaa. Okay. Amma qulqulleessaa jechuudha. Waan hunda isaa baatirii isaa irraa qabee waan hunda akka vaayirasiin jiru qulqulleessa jechuudha. Ni eegna. Okay. Raayitii godhe ammas ni fida beeksisa kana irraa deebina. Okay. Ammas irraa deebina beeksisa kana. Okay. Amma kunoo kana irra dhaana jechuudha. Kunoo kana irra dhaana. Aappii 80 qulqulleessuuf amma fakkeenyaaf irra dhaana jechuudha kana. Gadi dhaana. Kunoo aappii meeqa qulqulleessaa dhabeettu la kunoo lama tara laalaala. Vaayirasii amma dhiyeenya qulqulleessee kee waan ta'eef ammallee kan koo 35 tokko 52 reef jechuudha. Tila gara kuma meeqaan qulqulleessee kee dhiyeenya kana amma mootti kana kunoo kanatti dhaana jechuudha. Itti gaddaa kanatti dhaana qulqulleessu waan ta'eef kunoo laata kana dhaana akkas goona. Okay, 0 itti galchee jechuudha. Beeksisa dhufa. Amma 0 itti galchee jechuudha tokko hin jiru jechuudha. Amma keessa seennu waa tokko 0 dha jechuudha. Kalas hin jiru waa tokko dhumeera jechuudha. Amma dhumateera kalatamaa jawaalli qulqulleessee jawaalli waa tokko vaayirasiin guutaa siif achiin darbatu akkasumatti itti fayyadamtu jechuudha. Galatooma YouTube kiyya subscribe naa godhaa isiniin jedha. Galatooma itti fayyadama.